Raadiyoo Abbaa Michaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya kabajamoo bakka jirtan maratti warri halkan sagaleen kun isin bira gahe akkam ooltanii, warri guyyaa isin bira gahe akkam bultanii, nagaadha baha dhiha kaaba kibba jiddu galeessi biyya akkam jirtu baga nagaadhaan silaa addunyaarra bakki nuti hin jiruufan. Akkuma beekamu amajjiin tokko eegaa dhufee dabarfate guyyaa 8 amajjii lakkoofnaa amajjii hin lakkoofnaa mee namni hijiraa guyyaa hadhaa beeku meeqatti jira laata? Hadha guyyaan viidiyoon kun guyyaa inni isin bira ga'e ani hin beeku. Guyyaan arraa Jimaaduu Thaanii lammaffaa Jimaaduu Thaanii guyyaa 26 bara 1445 irra jira. Mee nama meeqatu yommuu harramiin dheengadaa akkamma amajjii ooyisee bulluqsee jedhetti kabaje ilaa namaafis akka addunyaatti amajjiin kun baay'ee hin kabajamaa. Kirismasii jennaa waan adda addaatu hojjetamaa. Guyyaan kun guyyaa dinqii muharramis dheengadee dhufee dabarfate nama muharramiin bare lakkoofsaan qabna. Haa ta'u malee immoo beekuun dirqama inshaallah. Akka biraattis immoo biyya kana keessatti kaalandariin bifa adda addaa ittiin kabajamaa ture. Guyyaa amajjii isa ummanni keenya ummanni arabaa takka takkatti qaata dhiise gaa ummanni arabaa kaalandarii dhuma kana iyyuu haasa'u arabaa haasa'uun akka waan dudubbeetti hafummaadha godhee itti fakkaate yookaanis immoo afaan ofii haasa'uun yookaan faranjarii yes jechuun kun afaan warri gaambeelaa sangaadhaan qotaa oolu haasa'uun akka waan ajaa'ibaatti yeroo ammaa kana keessa kan fudhatamu. Faranjaa'uun yookaanis afaanii faranjii haasa'uun faranjii naman gootu leenjiyaas naman gootu dagaagaas naman gootu bargaagaas naman gootu beekaas naman gootu ayyuus naman gootu kana kanatti qabadhaa jaallattanuu jibbitanus sararree jalattee isinitti himna. Kana wannan jedhuuf guyyaa amajjii tokko yeroo kamiinuu waan ajaa'ibaa guyyaa amajjii tokko taateen addunyaa kana keessatti ta'u gaafa amajjii tokko wanni addunyaa kana keessatti hin taane hin jiru. Inni nama nyaatus gaafuma sana nama nyaatee rikoordii godhee galmeeffamuudha jecha jalqaba amajjii tokko sakandii jaraa jalqabee waan biyyi faranjii itti ta'u baajetiin irra caalaan isa himamuuf isa hin himamne jidduu jijjiirraa baatii amajjii kana laal namni gara sanatti nu waamaa jiranii beeka. Namni yeroo dagaagummaa bargaagummaa gadaantummaa dagaagummaa se'ee salphina kabajaa se'ee dhabama argama se'ee salphina ulfina se'ee dhabama argama se'ee gaafa deemu boolla jirutti nama waammata. Yeroo ammaa kana keessa namni keenya yeroo salaannu kaabaatti gargarlee salaanna, yeroo uffannu Awurooppaatti, yeroo fuunu Awurooppaatti, yeroo jiraannu Awurooppaatti, yeroo mana keessaa sifatee jennu Awurooppaatti, yeroo dibannu Awurooppaatti, yeroo kaayyannu Awurooppaatti garagallee سلم وإسلام نمو قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا ربي أنكني صلاته في السيف كان ينقلوا كلمة سيمالي وابراتي في ينقلوا اسمه في نيادو سيجت كان يقول ينقلوا jirenya kan ko guutu jirenya keessa hirriba jira ka'uu jira deemuu jira hojjechuu dhabuu jira aara galfachuu jira taa'uu jira yaaduu jira barreessuu jira dubbisuu jira waan jireenyi qabdu hunda isaa fochuu jira wajjin jiraachuu jira waan jireenyu qabdu kana hundayyuu yaa rabbi siifan jiraadhaa jedhee keetii waadaa wali ofii gala namni waadaa rabbii galee kee waadaa gale sana maal godhaa amma yeroo ammaa kana keessa wamahyaa salaata rabbii kennineera dhugaadha. Soomana rabbii kennineera dhugaadha. Hajjii rabbii kennineera dhugaadha. Arkaana garuu inni arkaana irraa dhaabbatee namni takkaa takkitti mana 5 muka 5 dhaabee jala taa'ee kuni mana hin jedhu. Wanni binaa hin qabne wanni mana hin qabne jaarmaa hin qabne mana jedhamuu hin dandeessu. Isiinsin immoo bolummaadhaan malee ijaaramtu abiraatiin ijaaramuu hin dandeessu. Daawwattoota keenya mata duree kana haasa'uuf hin dhufne wanni haasa'uu dhufe amajjii guyyaa tokkotti yeroo jalqabaatiif namni ilmoo ofii ajjeese kami jennaan Giinesbuuk irratti galmeeffamuudha. Meeqatu rasaasa bita seetan biyya faranjii kana keessa. Warri biyya faranjii kun akka lootariitti ilaallus. Yoo achi dhaasise naa wajjin biddeena tokko nyaatta waa tokko inti argatte hin jiru. Anas sirra boqonnaa qabaayyu. Warra akka malee dhaqe malee, warra rakkatee dhaqe malee, warra bakka taa'u ta'uu dhaabee dhaqe malee, warra akka godhu akka dhabee bakka dhabee rakkatee ari'amee asirraa deeme malee. Inni fandalalaqaaf yookaanis immoo jireenya ofii achi malee hin jiraadhu jedhee karaa irratti baariin qurxummii nu jalaa fixaa jiru kuni ummanni sun akka jedhetti jedhan yoo agartanii
والله وانا جايبات حياة جرى الراحة صفنين دندنيو عصفنين فتون دندنيو دير كم أول لما كفتشي سنوسي تلاقي ملي ما جرى نوتي دفه نجال تلاقي اسمه سنة جالني أفهم فرنجي في دتاني وفي جلالو فوداف mukas fidataniiru keenya haroorisi godaaneera biyya keenya keessa adaamiin godaaneera biyya keenya keessa baddeessaan godaaneera qararoon godaaneera ejersi godaaneera mukti gurguddaan hambalxaan godaaneera birbirsi godaaneera hambabbeessi godaaneera askiraan godaaneera makkanniifni godaaneera badaa jira maaliif jennaan muka jiraatiin dhufee bakka bu'aa jira tarii jala dhufuuf fakkaata waa ofii ergataa jiran jechuudha afaan akkuma afaaniitti asii biyya kana keessatti silixaaneeni afaanuma amaaraa Raka nor godani hasa udani faranja amasi asi biya kenya modin kidam iso sana jarri idden jarri juru namni jarri bakka isin jirtanu sana difamo rachi jirtanu mo kabaja keessanis nambe akka isin wa keessaniti jirtanu akkasin of indaganni akkasin of illaganni akkasin of taatani le jirtanu sunu mambe kanuma wajjin garu sammu keessa sarbaratani achi taa'u keessani sinin quudwan abadan quudwa abadan mata bare eddu sana fudhatani yaada bareedu nama babbareedu duwwaa dhiiraa dubartiin keenya bareedu duwwaa achitti qeeyambaa keessatti biyya keessaniin ta'in kootis hin jechisiifachuu dandeetti jara sana maan nu dandeettiin qabnu nama jechisiifti biyyaan baraquu balfaan jiru bar dhaquun gaariidha bar dhayti argee galu maaliif teessa garuu wallahi ani hin beeku an qanani biyya sana irra dinnicha gaara keenya dhaabbatanii nyaachuun baay'ee natti tola waan isaan beeku garuu haala ta'uu dhabuunis hin mala maaliif jennaan rakkoo ummataas wajjiniin hin rakkadhu ibe ummatas wajinin dibama kolfa ummata wajinin kolfa gaddo ummata wajinin gadda sari kana naga machis tayan imbeku ammo hinawitani nambeka nama baay'ee taawammu akkanuma ta'u wajinin qilleensi bubbeen ariitiin hamaadha waan fuudhuuf waan dhiisu nubatu jedhe namichi daawwattoota keenya guyyaa Kirismasii tokko ilmoo dhali dhiiga ofiitti rasaasa itti fuudheeti Kirismasii dheengaddaatti Jarmaniitti waa meeqatu ta'e Faransaayitti waa meeqatu ta'e tokko gaafa jedhamu siiti galmaa'ee jennaan Kanzi naran in dubbisan ujarrun dos kubar meeqatu abbaa ofii galaafate meeqatu yu dildilli gaafa sana eegama Kirismasiin dhufuudha daqiiqaa meeqate poolisii yaaddoo lubbuun asitti galte maali eenyutu maalitti waa hojjechuu filaata eenyutu ilmoo ofiitti waa hojjechuu filaata eenyutu haadha manaa isaa inni kaan haadha manaa qalaa maaliif ittiin beekamuu qofaaf jecha nama dildilarraa of darbatee waggaatti nama meeqa du'a biyya suma keessan kono garbuma biyyuma nu keessa leeyni asi bachi jejjenne rubne sana yoo ufajjeesee beekamaa namni mee eenyu beekamuudha gaannoo ufajjeesee yoo innoon jiru innoon argine eenyu argamuudha amma gaafa jiru sana nama du'e beekame argee ani du'e beekama jedhee nama dildilarraa of buusee ajjeesu jira akkan taane ta'uudha akkan taane ta'ee lattakkata kitti jira kun dhabameeti nan beekamaa beekamu abbadaa jira beekamu ibaadaa godhaa jira beeki hayyee namni yeroo ammaa kana keessa miidiyaa irratti wal ilaaltee ijoolleen adda addaa biyya keenya kanaa jalqabdeetti of galaafachuu kanaa manna jiru kanaa manna dhaqeen of ajjeesaa jettee bar machii qananii abbaan Jifaar akka jedhanii barri bara beelaa dhufaa jira itti qophaa'aa jedhee Hayilee Sillaaseen gaaf tokko xalayaatti barreesse moo maal jechuun dhagahe quufayyuu hin dandeenye beela dadhabnaa jedhan haasaa ilmoo namaa anaa jedhu wallahi dhiirra kanatti haasoftu maal jechuudha beeytu ilmi namaa quufa hin danda'u beela hin danda'a akka ta'e tarkaanfatee keessa dabarfata yoo quufe garuu hin danda'u yoo quufe of balleessa of diiga isaaf rabbiin jedhuudha rakkoo diiga kanaaf warri Kirismasii kana yeroo jennee wanna jennu meeqan keenyatu muharramiin baatiin muharram jijjiirama baatii keenya ta'uu baatii ergamaan rabbii keessatti godaananii godaansa sanarratti hijiraa gaafa waan jarri makkatti waggaa 3 ta'an beeytu waan jarri makkatti waggaa 13 ta'anis beeytu waan jarri rakkoorroo irra geessanas beeytu godaansa sana gaafa godaanamu sana makkarraa ka'amee gaafa madiinaan naqamu sana hijiraan tokko muharramadhaa jedhamee lakkaa'ama meeqan keenya beeka hadha guyyaan Jimaaduu Thaaniin 26 bara 1445 keessa jira Jimaaduu Thaaniidha inshallah yoo rabbi jedhee arajabni guyyaa 4 booda seena arajaba booda shaabana booda ramadaana egaa yeroo salaannus qiblaan keenya qiblaadhumaa ta'u yeroo uffannus qiblaan keenya qiblaadhumaa ta'u yeroo nyaannus nyaanni keenya akkaataatti nyaatanu jechuudha malee itti garagali jechuu miti akkaataan itti nyaatanullee qiblaan keenya gara qaba yeroo hajjabannu qiblaan keenya gara qaba yeroo teenyu qiblaan keenya jechuun yaaduma keenya keessatti biyyi silaa silixaaneedha biyyi silaa yookaanis immoo dagaagan bargaagan
guddatan fandalalakan addunyaarraa dhiyaatanii baha dhahuu danda'u ta'uuni waa achi waa nama baasaa hin jirtu fakkaatti kamiifuu ergaa maayyii yeroo ammaa kana keessaa of eeggannoodhuma nama barbaachifti yeroo hamtuu keessa jirra yeroo namni wal dagate keessa jira yeroo namni wal baqate keessa jira yeroo namni wal dagate keessa jira kanaaf yerootti kana amma of follutti ati ni dhiha jirtu mataa kan kee biyyatti dhadhu jechuudha afani ati ni baha jirtus mataa kan kee biyyatti dhadhu mana kan keessanitti dhadhu ganda kan keessatti ni dhadhu gaaf tokko yeroo itti galte wanni mataa keessaa qabdu gaaf tokko gabba'aa jechuudha fi keessaa baamaas yaadi akka ta'ame hundisaa akka tana ta'ee nafu. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.